Qorumsa kutaa 12ffaa bara 2018 dhibbeentaa dhibba takka toora intarneetiitiin yookaan onlaayinii kennuudhaaf naannolee waliigaltee irra gahameera kan jedhe ministeera barnootaati. የተከበረው ምክር ቤት ያለው ፍርሃትና ጭንቀት እኛም ጋር መኖሩንና ኦን ዊክሊ ቤዚስ እኔ የምመራው ኮሚቴ አለ። Koreen dhaabbii mana marii bakka bu'oota uummataa gaafii gaafateen manneen barnoota bu'uuraalee misoomaa hin guutaminitti barattoota qoraman qabxiin isaanii yookaan immoo qabxii isaanii irratti dhiibbaa guddaa yookaan negatiiv impaaktii waan qabaatuuf furmaanni isaa maali yookaan immoo maaltu kaa'ame jechuudhaan ministeericha gaafii gaafatee jira jechuudha manni marii bakka bu'oota uummataa. Piroofeesar Biraanuu Naggaatis gaafii kanaaf deebii deebisaniin dhiibbaa guddaa ni qabaata jennee hin amannu jechuudhaan deebii deebisanii jiranii bal'ina waan kana waliin ilaallaa na waliin tura. Ministeerri barnootaa qorumsa kutaa 12ffaa bara 2018 barattoota qoramaniif guutummatti toora intarneetiitiin nan kenna jechuun isaa manneen barnootaa bu'uuraalee misoomaa hin guunne keessatti barattoota qoraman irratti dhiibbaa gadhee akka hin uumneef yaaddoo qabu ibsuudhaan koreen dhaabbii furmaata gaafateera. Kun kan jedhame yeroo ministeerri gabaasa isaa kan ji'oota 9 mana marii bakka bu'oota uummataatti koree dhaabbii misooma humna namaatti dhiyeesseetti jechuudha. Hojii gaggeessaan olaanaan dhimmoota istiraateejii ministeerichaa obbo Isheetuu Galaayee kan jedhamu gabaasa dhiyeessaniin qorumsa kutaa 12ffaa bara 2018 dhibbeentaa dhibba tokko toora intarneetiitiin yookaan onlaayinii kennuudhaaf naannolee waliigaltee irra gahameera jedhaniiru jechuudha. Manneen barnootaa qorachiisan 4,047 akkasuma iddoo qorumsaa manneen barnootaa idil addunyaa dabalatee naannolee 15 keessatti zoonii 148 akkasumas aanaalee 1,074 keessa barattoonni idileedhaa kan barana qoraman 5,500 kan ta'anii fi barattoonni irra deebi'anii qoraman 51,762 galmaa'uu isaaniitis ibsaniiru jechuudha. Haaluma kanaan qorumsi kun guutumaa guututti toora intarneetiitiin ni kenname jedhamuun isaa ammumarraa yaaddoo uumee jira jechuudha. Walitti qabaan koree dhaabbii misooma humna namaatii fi teekinooloojiidhaa kan mana marii bakka bu'oota uummataa Dr. Nagarii Leencoo gaafii gaafataniin aanaaleen tajaajila bu'uuraalee misoomaa hin qabne fakkeenyaaf aanaalee ibsaan ji'a tokkoof yookaan torbaan lamaaf ittiin addaan citee turfaatu jira. Haalli intarneetii yookaan neetworkiin ittiin addaan kukkutamuutu jira. Aanaalee kanaaf qophiin barbaachisaan maaltu taasifame jechuudhaan gaafii gaafatanii jiru jechuudha ministeera Nagarii Leencooti. Haaluma kanaan Dr. Nagariin itti dabaluudhaan ammas baafata yookaan ragaa harka keenya jiruun ministeerri barnootaa qorumsa kutaa 12ffaa guutummaa guututti intarneetiidhaan niin kenna yeroo jedhu dhaabbileen barnootaa kompiitara barbaacha fiigaa jiran ni jiranii. Kanaafuu dhaabbileen barnootaa kompiitara barbaadaa jiran kana akkam gootan akkasumas magaalarra yoo ta'e malee haalli aanaalee keessatti jiru yookaan immoo haalli aanaalee irratti jiru ilaalamee jiramu akkami jechuudhaan gaafii gaafataniiru jechuudha Dr. Nagarii Leencoo. Haaluma wal fakkaatuun miseensi koree dhaabbii obbo Taaddasaa Geetuu kan jedhaman ammas gaafii gaafataniin manneen barnootaa ibsaan kompiitaranii fi bu'uuraalee misoomaa intarneetii hin guutaminitti barattoota qoraman qabxiin isaanii irratti dhiibbaa guddaa waan qabaatuuf furmaanni maaltu kaa'ame jechuudhaan gaafii gaafatanii jiran jechuudha miseensi koree dhaabbii kuni. Ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa deebii deebisaniin sodaa fi yaaddoon mana marichaa nu biraas ni jira jechuudhaan kan eegala yeroo ta'u Piroofeesar Biraanuu Naggaa raawwii qorumsaa ilaalchisee gareen biyyaalessaa torbaaniin hogganu hundaa'uu isaa ibsuudhaan dhaabbilee akka teelee humna ibsaatii fi insaa waliin ta'uudhaan zoonii hundatti sochiin taasifamaa jiraachuu isaa dubbataniiru jechuudha itti gaafatamaan Dr. Biraanuu Naggaa kuni. Akkasuma gaafii obbo Taaddasaa Geetuutiif yeroo deebii kennan jechuudha itti gaafatamaa obbo Biraanuu Naggaa dhiibbaa guddaa ni qabaata jennee hin amannu jedhanii deebii deebisaniiru jechuudha. Akkasuma dhibbeentaa dhibba tokko intarneetaan qorra yeroo jennu kompiitaroota gara 100 fi 22 qopheessinee jirra jechuudhaan deebii deebisanii jiranii. Akkasumatti ammas bakka hundatti yookaan iddoowwan adda addaatti kennuu ni dandeenya jennee amanna jechuudhaan afaan guuttatanii dubbataniiru jechuudha ministeerri barnootaa obbo Biraanuu Naggaa. Akkasumatti iddoowwan tokko tokkotti barattoonni bilbila harkaa qaban qorumsa shaakaluu eegalaniiru jechuudhaanis dubbatanii jiranii. Bakkeewwan neetworkiin hin jirre hanga sirreessanitti malee isaanis yookaan immoo bakkeewwan neetworkiin hin jirre kunis ji'a tokkoo fi lamaaf akka shaakalan ni taasifne jechuudhaan dubbataniiru jechuudha Biraanuu Naggaa. Akkasuma Piroofeesar Biraanuun ammas qorumsi kennamuun dura yoo xiqqaate ji'a lama dura qorumsi yaalii yookaan immoo kan mock exam jedhamu ni kennama jedhaniiru jechuudha. Kanaaf qorumsi yaalii barattootaaf kennamuuf deema jechuudha. Barattoonni hundinuu kompiitara isaan harka jiru waliin shaakaluudhaan akka qoramanis ministeerichi dubbataniiru jechuudha. Daayirektarri olaanaan tajaajila madaallii fi qorumsa barnootaa Dr. Isheetuu Kabbadaa immoo akka jedhanitti
Yeroo qorumsi toora intarneetiitiin kennamutti citiinsa ibsaa akka rakkootti kaasuudhaan dhaabbilee bu'uuraalee misoomaa dhimmi ilaallatu waliin qindoominaan hojjetamaa jiraachuu isaatillee ibsanii jiru jechuudha. Akkasuma egaa qorumsa kana marsaa jahan kennuudhaaf karoorfamuu isaatillee agarsiisaniiru yookaan immoo ibsaniiru jechuudha. Kanaaf qorumsi kutaa 12 kan bara kanaa jechuudha marsaa jahan kennamuuf deema jechuudha. Iddoo tokko tokkotti iddoo rakkoon jirutti ni hafa akkasuma deebi'ee marsaa itti aanutti kennama jechuudha. Iddoo rakkoon nageenyaa jirutti hafeeti ammas marsaa itti aanutti kennama. Haaluma kanaan osoo akkana jiru marsaa jahan kennamuudhaaf akka ta'e Biraanuu Naggaa dubbatanii jiran jechuudha. Bakka neetworkiin hin jirretti qorumsi akka hin kennamnee fi dhimma intarneetii wal qabatuun dhaabbata dhimmi isaa ilaallatu waliin hojjetamaa jiraachuullee eeranii yoo kanaan hin milkoofne baakaap pilaan yookaan immoo karoora biraa qopheessineeti malee parsantii dhibbani goona jechaa afaaniin qofa hin dubbannu jechuudhaanis dubbataniiru jechuudha ministeer Biraanuu Naggaa. Kanaaf gaa qormaanni kutaa 12ffaa kan bara kanaa guutumaa guututti karaa toora intarneetiitiin ni kennamaa yookaan immoo karaa onlaayinii kennamuuf deema jechuudha. Akkasuma qormaanni kutaa 12ffaa kan bara kanaa kun ammas marsaa adda addaatiin jechuudha kan kennamu marsaa jahan kennama jechuudha. Kana malee egaa ammas wanni guddaan nuti asirraa hubannu maali qormaanni kutaa 12 kan bara kanaa jechuudha. Iddoodhuma mana barumsaa sanitti kan kennamu deemu jechuudha. Haayiskoolii irratti yookaan mana barumsaa iddoo manneen barnootaa sanarratti jechuudha kan kennamu deemu. Kanaaf gaa ministeerri barnoota Itoophiyaa waggoota gara afuriitiif gaa barattoota naannoo isaan jiranirraa gara yuunivarsiitiitti geejjibsiisuudhaan kan yuunivarsiitiitti qoraa turuun isaanii yaadatama. Bara kana ammoo haala duraan barattoota gara yuunivarsiitii fuudhuudhaan qoruusan bara kana yaadni isaa waan jijjiirame fakkaata jechuudha yeroo ilaalamu. Kanaaf gaa bara kana yuunivarsiitiin dhiifamee akkuma duraanitti gara haayiskoolii duraanitti kan deebi'e fakkaate jechuudha. Murtiin kun yeroo ilaalamu ministeerri barnoota baasii duraan barattoota fuudhee gara yuunivarsiitii geessuudhaan baasu san barana hir'isuudhaaf waan yaade fakkaate jechuudha. Haa ta'u malee egaa qorumsa bara kanaa kan kutaa 12ffaa kanarratti akkasuma gaafiilee baay'eetu ka'aa jira jechuudha. Namoota adda addaatiin gaafileen ka'an ni jiranii gaafilee ka'an kana keessaa fakkeenyaaf bara kana qorumsi iddoodhuma duraanitti kan qoramu yoo ta'e fakkeenyaaf haayiskoolumatti kan qoramu yoo ta'e qorumsa kana eenyutu qora barsiisaan qoroo isaa itti dhufa wanti jedhu haga ammatti gaafii ta'e itti fufee jira jechuudha. Akkasuma ammas qorumsi iddoo duraanitti kan qoramu yoo ta'e barataan haalli qulqullina barumsaa maal fakkaata akkuma duraanii sanitti qulqullinni barumsaa gabbuu hin danda'u barataan qorumsa akkuma duraanii sanatti walirraa hatuu hin danda'u haalli jedhu yookaan immoo gaafileen jedhan hedduun haga ammatti ka'uurratti argamu jechuudha. Akkasuma namoonni gaafilee adda addaa gaafachaa jiran jechuudha. Kan barataan guutumaan guututti onlaayinii kan qoramu yoo ta'e manneen barumsaa haayiskoolii kan aanarratti argaman kun haga ammatti kompiitarri hin guutamaniif baay'eetu jira jechuudha. Kanaaf ji'oota gabaabaa afaan kana keessatti haala kamiin kompiitarri manneen barnootaa hundaaf dhaqqabuu danda'a wanti jedhus haga ammatti gaafii ta'e itti fufee jira. Barataan akkasuma barataan hundinuu haala waliigalaatiin yoo ilaalle dandeettii kompiitaraa walqixa hin qabu akkasuma shaakalli kompiitaraa walqixa hin qabu jechuudha. Kanaaf ji'oota gabaabaa afaan kana keessatti barataan haala kamiin kompiitaraan qormaata kana shaakaluudhaan sadarkaa fattanamuu irra wanti jedhus gaafii haga ammatti namatti ta'aa jira jechuudha. Walumaa galatti barana ministeerri barnootaa wanta kana murteessee jira jechuudha ofii isaatirraa ka'ee. Kanaaf ministeerri barnootaa akka godhu isumatu beekaa mee haga dhumatti wanta jiru kan waliin ilaallu ta'a. Walumaa galatti ministeerri barnootaa kan jedhe jechuudha bara kana waa'ee qormaata irratti kan inni jedhe kana fakkaata jechuudha. Waan kana wal qabatu irratti wanti haareen yoo kan jiraatu taate yeroo yeroodhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Isin ammoo chaanaala keenya hordofuu hin dagatinaa isiniin ja'a. Infoormeeshinni kun barattoota kutaa 12ffaa kan bara kana qoramuudhaaf deemu baay'ee akka isaan fayyadu abdiin qaba. Kanaaf barattoonni kutaa 12ffaa kan bara kanaa qorumsa keessanitti qophaa'u akka hin daganne asumarraan qophaa'uu qabdanii onlaayinii wanta kennamuuf jechuudha. Qorumsa keessanii kanaaf onlaayinii qophaa'uu hin dagatinaa isiniin jecha. Akkasuma qorumsa keessan hundaa'u qabxii gaarii akka isin fiddan isiniif hawwa jechuudha. Gudulaaq isiniin jechuun barbaada. Chaanala yuutuubaa kiyya kana asirratti waan barumsa keessanii wal qabatuu fi akkaataa qo'annaa hundaa'u waliin isiniifin hojjedha waan ta'eef viidiyoo isinii hojjedha waan ta'eef chaanala kana sabskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Viidiyoo biraatti walitti deebinaa nagaatti.